وليفتي فرودس كان يدي باسني تيمنو دو وجي كاسي فانا توران غرما غودسام منستر انوفيشن في تكنولوجي يونيفرسيتي 1 افرو ولي غلتي ملتسم منستر انوفيشن في تكنولوجي قرانو چومسا تكنولوجي في هوجي انوفيشن رتي ولين هوجچوف يونيفرسيتي جما دريداوا حواسا في دبر بران ولي غلتي ملتسي جرام فنجيوان نانو تግራይ keessatti awwaalaman lubbuun namaa galaafachaa jiraachuu himame. Waraana kanaan dura naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen fanjiiwwan bakka garaa garaa keessatti awwaalaman hanga ammaatti lubbuu namaa galaafachaa akka jiruu fi caamsaa 16 bara 2016 fanjiin kanaan dura awwaalame lubbuu dhirsaaf niitii galaafatee jira jechuun gabaafamee jira. Aanaa kiraamutti namoonni gara 50 ol kan ta'an qeessaanitti deebi'uu isaanii buusaa gonofaa gudinichaa beeksise. Gudin Wallagga Bahaanaa kiraamutti waggoota darbaniif sababoota rakkoo nageenyaatiin namoonni 52 kanneen qeessaan irraa buqqaanii turan gara qeessaanitti deebi'uu gudinichatti waajjirri buusaa gonofaa beeksisee jira jechuun sagalee raadiyoo Ameerikaa gabaasee jira. Taphni darbii waancaa FA guyyaa irratti gaggeeffamuuf jiru hawwiin eegamaa jira. Taphni waancaa FA har'aa waaree booda sa'aatii 11 irraa eegalee kilaboota magaalaa Manchester City fi Manchester United gidduutti taphatamu xiyyeeffannoo guddaan eegamaa jira. Addunyaa irratti nageenya mirkaneessuuf hirmaannaan biyyoota Afrikaa murteessaa akka ta'e himame. Addunyaa irratti nageenya mirkaneessuuf ardiin Afrikaa bal'inaan akka hirmaachuu qabdu barreessaan dhaabbata gamtoomanii Antonio Guterres waamicha taasisanii jiru. Waliif TV Rodos gadi dhibbaaf qabanii kana fakkaataa qophiilee afaan wajjin turtii gaarii qabaadha.